Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota Bagawaatii tuub nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Har'a immoo kottaa suuqii waliin deemnaa suuqii deemaa jira. Wookii taa'een lafa deemaa jira. Akka kanadha isiniin jedha. Suutadhee waan hin deemaaruuf ganaadha. Achi hin geenye ammayyuu. Sina agarsiisaa deema waan akkas godhee. Waanan ilaalu sinis ilaaluu qabdu dheetan. Kun muka bira geenye muka kanas illee naa ilaala. Wanti dhabame hin jiru. Baay'ee namatti hin tolu. Suuqii deemaan jira qodaa wayii bituudhaafi waliin ilaallu keessa isaas xiqqoo mannaa fi amma jechuudha. Bira ga'een jira kuna suurri isaa isinitti mul'ata yaada. Ispiniisila jedha sifatiinsa jechuudha. Kana keessa seenuufani amma keessa isaas immoo waliin daawwannaa. Kunatti lixa isaati dhabu. Liiftiirraan ol ba'aa jira amma kun akka kana fakkaata. Yoo barbaadan asii kottaa qodaa bitadhaa. Wanti dhabame tokko iyyuu hin jiru. Hundiyyuu guutee jira. Algaa libsii wayii bituufani walumaa naa ilaallu. Kunaati keessisa kun iddoo qodaan bitamudha. Akka kana fakkaata qodaan as keessaa baay'ee namatti tola. Wanti dhabame hin jiru. Taawuleet yookiis immoo mashafii kan jedhamu. Agartanii meeqa akka ta'e? Tokkoon ishiitidha kan akkas ta'u.
Kan harkaayyuu kan harkaawuu ishee xinnoodha kun baay'ee akka kana fakkaata. Akkas fakkaata qodaan as keessaa baay'ee namatti tola. Kun xiqqoo xankaarraa natti fakkaata. Kumuma lamadha badaan hin hafu. Kun birrima tokko waan ta'e tafti. Birrima tokko kumuma lamadha jechuudha. Akka jirutti qodaadha as keessi. Kunoo algaa labsii kana fakkaata. Kanan bita jedhee tanan mani jechuudha. Kunoo asirratti afanii agarsiisu. Kuni kan irra keessa afamu jechuudha. Baay'ee bareeda. Akka kanaati jechuudha. Stiin bareeda naa ilaala. Adii maaliif laafs maaltu adii dhoonisa anis isuma barbaada makaddoota kana fa'a tokko nama hin geessu lama ta'e malee ishee xiqqoo biratti yoo godhatan malee gadi nama fudhatee deema. Qodaa mana keessaas kun guutee hundumtuu jechuudha. As karaa kanas jira. Kun irra rafanii nutti agarsiisaa jiru. Suura isaaniitiin kan ijoollees illee ni jira. Kun makaddeedha. Boraatisa jedhama fakkeenyaatti. Kun qodaan jira akka jirtu amma garasitti jira hin fulla'a. Kuni kan soofaati asii ka'ee gubbaarra kan jiru. Jala isaa immoo sa'aatonni jiru. Qodaadhuma hojjeta as keessatti. Kun immoo kan ijoollee garri kuni. Garri kun immoo qodaa isa kaan kutaa qaba. Kun kuni kan maaliiti jiru? Kan baharii wayiiti natti fakkaata. Kan bahariiti kun gubbaa guutee jira. Baay'ee furdata. Birrii isaa agartani. Akka kana fakkaata kun. Taa'umsa si barbaadda. Akka kanatti guutee jira hunduu. Isiniin jedha. Distii kana agartan. Ho'attuma adda baasan ishee kana. Ilaalladhaa jechuudha fakkaata. Baay'ee yabbuudha dhugaa waaqa. Baay'ee namatti tola. Gatiin isaa sirra hin jiru se'a. Gatiin isaa hin jiru. Kunoo kaartooniidhaan nam'ee jira. Kuni maxxabashaa kun biraddistoota. Hunduu jira wanti dhabame hin jiru. Dhugaa baay'ee namatti tola. Wantoota nafiin guutee jira jechuudha. Akka kana fakkaata hordoftoota koo.
turtiin har'aa kana fakkaataa qodaa ajaa'ibaa guutee jira jechuudha. Biraaddostoota barbaadamoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isinin jaalladha, isinin kabaja. Share, like, subscribe gochuun immoo hin irraanfatinaa. Isinin jaalladha, turtii gaarii isiniif haa ta'u.